سافرت فين؟ سافرت السعودية قلت لها بس هي قامت تسافر السعودية قلت لها الو ايش قلتي؟ ايش قلتي؟ وانا تاكسي وانا تدعم بقرا صنع جرام دي استيها استبوكر اني راجع بطفو ما قاسلو بتمتى زي ممري ارا انتوا ليش تتصايحوا عند المريض؟ اخرجوا كلكم خلوا لحالي يرتاح. انت اللي مريض والله عصب. لا كلكم اخرجوا من عند المريض، ممنوع الجلوس عند المريض. يقلش مو على انت بيتو يقاس انا برانك ነው እንዳትል ብቻ ታውቂያለሽ ማለት ነው هو ከትናንትና ወደ አብሮን ነበራችሁ ኖ አይደለም ኧረ ሱመያ የለችም እቃ የለም አብዲ አትስቆ ከበዳቢ ኧረ ወላሂ ለዚህ እንኳን ቀብ አሁን እንኳን አዋ ፍራንክ ልትሉኝ ነው እቃ የለም እቃ ሽጦ ሄዳለች ወላ እንዴት ነው ኧረ ከትናንትና ወደ አብሮን ነበርሽ እንጂ ዝም በል እባክሽ ኖ እኔ ከትናንት ኖ ኧረ እቃ የት አለ ልጅቷ እቃ ከብሊ አንቺ ታውቃለሽ እውነቱን የት አለ እቃ ይሄ ሁሉም እቃ ሽጦ ሄዳለች ነው ከትናንትና ወደ አብሮን ነበርሽ እኔ ከጭንቅላትሽ አይወርድም ይሄንን ማወቅ አለብሽ ታውቃለሽ ይሄንን ምስጢሩን ታውቃለሽ ለምን አፉን ትከፍታለሽ ጓደኛ ይብቶን ምናምን አይደል ሙስጠፋ አንቺ ምንድነው አብዲ አዋ አረ እሷ ታውቃለች ቀልዱ ነው ከትናንትና ወደ አብሮን ነበረች ሙስጠፋ ላበደስ ዝም በሉ ያቸቃቸው ዝም በሉ ሙስጠፋ ይሰድም ሶያ ሲቱ ይማራ ካረጃላ ከነገር ይሰድም ተከንጁ መሸም ጉቶ ማለችው ማለት ሜሻ ጉርጉርቴ ያተ ጅርቲ ሶፋ ተቆች እንጂሩቲ ኩታን ሪባ ዱዋላ አኩማ ተርጋ ጅርቱ ማን ጀተኒ አቲ ደካና galta ማን ጀተ ማሳይዲን ጋፈተ ይሬ ማን ጀራራ ማል የሮሲ ሜሻ ጉረቱን አርጊኔ አቲን አርጊኔ ሀዋን አርጊኔ ሀዋን ከለመለ ተከተ ወዲ ጅርቲ ያቂ እስኪ ተረጋጉ ቆይ ደውል እስኪ ክፍታ አፉን ትክፈት አዋ ስራት ያዘ አሁን ቀልዳፍ የደበቅ ከደበቅ ሰቦት አውጭ ትናንትና ቪዲዮ ሲሰራ አይቼ dhugaa Saidoon osoo ayyuu dhiisetuma gara Yaman deemuu baatee raate dhugaa maaliif jennaani kan Itoophiyaatti isa mudate san caalaa ammoo kan kana caalu dhugaa amma nama asaazana cubbuu isinitti ta'a dhugaa maaliif itti taphatan akka kanatti dhugaa meeshaa kana hunda akkamitti guurtee deemta wal fixan abdiin fi gaaddanyaan Sumayyaa ammoo kaleessa dheengadda wajjin turtee siitu akkas godhee keessaa qabdaa wal qabata wal hudhuuf jiru isaan immoo dhugaa afachu anna ajaa'ibe kana baduun kunis gizuma tokko si'a tokkotti meeshaa haaluma tokkotti sassaabbatanii naman dhibu mucayyittiin dhugumattuu jechuudha irra gubbaa malee keessi garaashee baay'ee dhokataadha jechuudha baay'ee nama danda'amtuu miti jechuudha akkamitti kuni kaayeffatamee laf jala qopheeffamee achiiti yoo ta'e malee al tokkotti gizuma tokkotti ka'amee too meeshaa guurratanii mana duwwaa keessaa siifachi fiiga dhugaa miskiina dhugaa cubbuu isinitti ta'a amma hedduu takka itti qoostan hedduu takka itti taphattan dhugaa
Ay Saayidoo dhugaa harkaan sanyoon nama dhaanee dhirsi nama raarsaa jedhan suni kana osuma jalqaba gaafa duraa biraankiidhaan ayyuu bira dhaquu baatee raatee kun hundumtuu ittiin dhufu garuu cubbuudha dhugaa maaliif ilma dhiiratitti akkasitti qoosuunis baay'ee cubbuudha in ulfaata garuu akkuma abdiin jedhe gwaaddanyaanni Sumayyaadha keessaa qabdi waan kana malee osoo hin beekne akkamitti kaleessa dheengadda wajjin turte jedhaan kun abdiin iyyuu jechuudha dhugaadha wajji viidiyoo hojjetaan turre akkasitti simattee akkasittiin zigijjiitii mana keessa akkasitti qopheefte eegdee amma immoo al tokko keessatti akkamitti al tokkotti meeshaa guurrattee tooni Saawudii deemte dhugaa mucayyittiin hin danda'amtu jechuudha dhugaa baay'ee tokko ulfaata garuu miskiina Saayidoon dhugaa baay'ee nama asaazana dhugaa imimmaa morma jalatti walgaa dhugaa baay'ee tokko jechuudha dhugaa maaliif jennaan amma kana ilma dhiiratitti qoosuunis immoo itti gafuunis gaarummaa hin qabu isheen ijaa sana ba'achuu ishiiti jechuudha walumaa gala akkan jedhu Saawudiin natti hin kolfina ammoo Yamanirra gara Saawudii xiyyaaraan immoo xiyyaaraadhaan deeman makiinaadhaan moo xiyyaaraan deeman akkamitti meeshaa guurrattee tooni kuttee Saawudii deemtee jettiin sunis hiriyaa ishee fakkaata kan isaanitti bilbilanii tooni jechuudha achi Saayidoon gaafa ishee Saawudii deemte jedhanii lafa dha'ee dhugaa gaggabe ay ammumayyuu baga si baase baate garuu kan booda jiila siif ta'a jedhee yaada baay'ee tokko ulfaata dhugaa baay'ee ulfaata miskiina itti baay'ee itti qoosaa jiranii baay'ee itti qalladaa jiranii maaliif jennaan gara si ayyuu asii Sumayyaan immoo kan san caalu jechuudha kan san caalu dhugaa baay'ee tokko ulfaata garuu cubbuu isinitti ta'a akka kanatti ittiin qoosinaa dhugaa baay'ee tokko jechuudha egaa obboleewwan kiyyaa isinis of eeggannoo godhaa kunoo namoonni akka kanatti jechuudha keessattuu jechuudha maaliif isheen cufaa meeshaa guurrattee baddee malee waan tokko miidhaa isarraan hin geessine namni akka kanaa kun jechuudha namni irra gubbaa kolfee keessa garaa isaatitti garaan isaa keessi hin beekamne kuni gaafa achi ka'e kunoo akka kanatti maaliif kutannoo akkanaa qabaatannaan lubbuu nama balleessuudhaaf namni sun duubatti hin deebi'u jechuudha baay'ee tokko ulfaata maaliif lafa jala itti yaaddee qopheeffattee inni dhufaa itti beektees meeshaa sanuun guurrattee maaliif meeshaa mana tokko jechuun Mee namni fakkeenyaaf meeshaa mana yoo jijjiirtan mana kiraa tokko gaaf jijjiirtanii meeshaa al tokkotti guurtanii gisuma tokkotti fe'uuni sa'aatii dheeraa dadhabbii dheeraa namatti fudhata waan ta'eef kana itti yaaddeet eeggattee sa'aatii inni deemete sa'aatii hammamii akka isheetti fudhatu tilmaamattee kaatee kana gooteen jedha akka gama kootti malee akkamitti al tokkotti akkanatti maaliif biyyaansi yoo sarpiraayisii isaan bituu dhaqassuun yoo xiqqaate sa'aatii 4 turan sa'aatii 5 kana gidduutti meeshaan hin kaa'a. Baay'ee nama ajaa'ibdi dhugaa baay'ee nama ajaa'ibdi kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa kunoo asitti kaa'a. Warri 2-3 fuuna jettanii duubni isaa maal akka qabu keessattuu warri akka Saayidoo ijoollee irraa qabdan ishee jalqabaatirraa. Maaliif jennaanii har'a ijoollee isaa sana arguuf akkasitti hawwee akkasitti ishee azirtu ayyuudhaan sossobatee waamee qasa'ee harkaa ba'ee har'a dhaqee ijoollee isaa sana mootu gaafa osoo yaaddoo hin ba'in fudhattee jalaa miliqxu hammam akka ulfaatu tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaaf namoonni shashan fuunaa jettanii kunola kaayyeffachaa jirtanii duubni isaa akkasii bixibixii kana jira. Takkittuma teessan kunuunfadhaa dhugaa 2-3 isinitti hafu. Takkittuma sana waan ishee barbaachisu ulaagaalee ishee guuttanii fi jaalalaa wajjin jiraattanii jennaanii gahaadha. Kanaaf duubni isaa kana qaba. Akkasuma immoo duubni piraankii hammaateetis kinoo kana fida baay'ee jechuudha. Maaliif baay'ee duubni isaa hin bareedu. Innaa gaafa piraankii dalagdan illee of eeggannoo gochaati. Akkasumas immoo warri amma kunoo kaayyeffattanii haadha manaa 3ffaa 2ffaa fuudhuuf jirtanii dhumni isaa maal akka ta'e isinillee itti yaadatuma. Osoon seeniin dura jechuudha. Tilmaamadhaa achii booda maaliif itti yaaddaniituma keessa keessan amansiistanii itti seentan jennaan miidhamtanis rakkoo hin qabu. Garuu kun akka kanatti immoo tula amma inni nama rifaasisu kana argaa jirtu jechuudha. Walumaa galatti egaa baay'ee tokko ulfaata.
mucayyittiin dhugaa irra gubbaa kofalte malee keessi garaa ishee baay'ee hin mul'atu jechuudha. Akka ayyuu kana watawwattee nama baafatu wayya dhugaa. Gizee tokko namni kolfee namni waan barbaade waan keessa garaasaa dubbachuuf yaade baasee dubbatuu fi namni keessatti qabatu dubbii harka kana wal caala kunoola fagootti wal caala maaliif akka gama kootti isa keessa isaatti dhiifatu sana osoo hin taane isa baasee dubbatu sana turra filatamaadha. Maaliif inni suni nama sanatti illee keessa isaatti qiimii namatti hin qabatu akkasumas immootu namni sunillee fayyaa nama sanaatiif illee baay'ee gahaadha. Maaliif baasee dubbata waan ta'eef waan itti dhaga'ame. Namni keessa isaatti immoo dubbii gadi qabatu baay'ee ulfaataa jechuudha. Namallee miidhuudhaaf akkamitti namni sun akka isin miidhu akkamitti karaa kamiin akka isinitti dhufu hin beekatanii. Nama dubbatu sana immoo yeroo baay'eetti alaalatti isinis of eeggannoo gochuudhaaf waan hojjettu jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata. Walumaa galatti Saayidoo danda'e homaa miti garuu baga baatee akka kufte sana ani mataan buruqeensee gaafa achi ol fuudhanii baga si baasee waan ofii keetii jalqabde waan ta'eef ammas waaqayyo walitti sinaa araarsuun isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyya dhaamsi isinii qabu piraankii hammaataa fi akkasuma haadha manaa lammaffaa warri fuudhuuf jirtanii kana laalatoo barumsa guddaa fudhaan isiniin jedha. Turtii gaarii nagaannaaf tura.